Ati manaa gooticha Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa seenaa ajaa'ibaati kan ishiin hojjechaa jirtu. Ashama akkam jirtu kabajamoo fi daawwattoota Jirraa Entertainment kun channel keessan Jirraa Entertainment dhaan namoonni yeroo jalqabaaf gara channel koo dhuftan welcome baga nagaan dhuftan. Channel koo subscribe gochuutiin maat channel koo ta'uun dagatinaa yaada fi qeeqa qabdan comment irratti naa barreessaa arramoo viidiyoolee fanii ta'an waliin react gochuuf dhufeen jira. Viidiyoolee kana waliin react goonaa agastu eessayyuu deemnaa turtii gaarii gara reactionitti. Amma midhaas akkaataa لا لا وين لا يجيبك درارة ترى مريد مريد في تقرب فيها جولدي بشان بنافي بشان Egaan akkuma viidiyoo kanarratti agartanii social media garaagaraa irras deemaa ture. Ati manaa gooticha Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa seenaa ajaa'ibaati kan ishiin hojjechaa jirtu. Anaaf akka kootti Haacaaluun hin duune maaliif kaayyoon isaa leegaasiin isaa itti fufee jira jechuudha. Akkuma yeroo darbee yaadattan yeroo Oromoonni Shiraa Abdiillee fi bara awlantummaan TPLF ture san keessatti Oromoonni naannoo Somaaliirraa buqqaanii yeroo turanitti Haacaaluu Hundeessaan akkuma hundi keessaniyyuu beektan kaampii Hammarreessaa deemuutiin sangoota hedduu bitee ayyaana akka isaan dabarsaniif godheetti ture jechuudha. Anan qabu wanni nuti qabnu isa kana jedheeti boo'ee uummata safaana uummata san jajjabeessee gale jechuudha. Ammas kan inni kan ta'aa jiru kaayyoo isaa yookaan leegaasii isaa kan itti fufsiisaa kan jirtu haati manaasaa anaaf akka kootti Haacaaluun hin duune kaayyoon isaa hin duune namni jiraadhaan kan du'e meeqatu jira garuu akka kootti Haacaaluu Hundeessaan hin duune sababni isaa kaayyoon isaa itti fufeetti jira jechuudha. Haati warraasaa kaayyoo isaa galmaan gahaati jirtiin jedha. Mee gara viidiyootti aantu jedhe. Maalin garaa si ga'u akka laggasaa wagii du'ee siif wareegamu akka nadii gammadaas buutee siif dhabamu. Akka maammoo mazammir guyyaa siif fannifamu akka eebbisaa addunyaa lafarraa harkifamu. Akka qeerroo nageessoo qeerrummaan kolaafamu akka leenjisoo dhiigaa summiidhaan ajjeefamu. Akka bakkar waaree miila tokko siif laaddu akka ji'a damsaadoo waraqaachiitti nyaaddu. Artist Caalaa Bultumee waan ajaa'ibaa sirba ajaa'ibaa nu qabatee dhufaa kun irraa muramee kan gallakkifamedha. Sirba san keessaa dhugaa dubbachuuf sirbi kun seenaa guddaa qaba. Baay'een jaalladhee ana qofa osoo hin taane namoota hedduu TikTok kanarratti fayyadamaati jira yookaan hawwiitiin eegaa jira jechuudha. Sirba ajaa'ibaa qabatee dhufaa jira. Galatoomi jennaani. Caalaa Bultumee wantoota tokkoon komatamaati ture jechuudha. Waggoottan lamaan darban sadan kana keessaa amma waan isaaf deebii ta'u nu qabatee dhufaa jira jedheen yaada namoonni baay'een hawwiitiin eegaa jiru ana dabalatee. Sirbi kunis kan inni gadi lakkifamu toora YouTube isaa Meelbaa Entertainment irratti ta'aa achirratti eegadhaa daawwadhaadhaa sirba ajaa'ibaa qabatee dhufa. Maalidhaa Jawaansa? Shamarran keenya akka iyyuu waan beeku maaltu waan jiru garuu akkas. Humni isaanii fayyadamaa jiran baay'ee nama ajaa'ibaa. Bakka simfuudha simfuudha bakka bareedduu qote. Maalidhaa waansa? Humna jalqabdanii shamarran keenya. Anuma namichi itti taphataa jirtu. Harka koo kuttee. Harka keedhaan kutee ganaan kuta. Maanini mas nyaachisa. Maanini mas nyaachisa. Jirra jirtu nageenya waaqayyo suniif haa baay'atu. Silaa hoggaa namni waa takka dubbatu safuu cabsite safuudha jettu waan ta'eef ani kan hin jedhu
mucaa kana mucaa jaalalaan miidhame kana jechuudha. Please naa fidaame naa fida naa dhiyeessa isuma dhugaatela. Safuu cabsite anjettu cabsite miti mindaakte malee. Qoosaan jiru fidaati. Ani immoo laphee isaa kan madaa'e sana jaalalaan madoofte saniin suphuu fi barbaada jechuudha mucaa kana otoo nuti lama madeessu fi mucaa akkas lapheen isaa cabbiyaa kun qabdu mucaa kana jechuudha. Saniifuu mucaa kana karaa gortan goraati Oromoon bakka jirtanu sheer duwiit godhaati wal biraangaa mucaa kana fidaati naa dhiyeessa. Galaanu namni mucaa yeroo darbe OBN irratti bu'aa ture sana. Kan biraani yoo argattan bilbila isaanii ergaa yoo immoo bilbila isaa hin qabdan yoo inni dide na bira kootu shi waan biraaf immoo miti nan gorseedheen. Immoo akkasumaan duwiitii godhaatii sheerii godhaatii wanna garaagaraa hojjedhaatii biraan nagaa. Kottuu jedhaani kottu ani siifin supha laphee kee jaalalaan intalli sun akkatti cabsite yaa cabdu abbo. Oromoo ko jaalaluma sobaa yaa rabbi nurraa qabi yaa rabbi jaalala sobaa natti hin fidinedha. Dhaabbadhee nafa malee. Dhaabbadhee nafa. Kana jaalamu. Jaalala sobaan fedhu. Yaa maammadoo bara kanaa yaa faaxee bara kanaa argaadhuma keessan dhageessanittu mucaa kana. Mucaa tokkicha madaa'e lama madeessuuf moo amma dhugumaati suphuufidhaaf garuu yoo inni dide na bira kootu shi si gorsa gorsaaf malee waa biraaf miti. Jedhuun qaban. Warra akkanaa kanaanii gaangiriinii aartii Oromoo jedhee waama maaliifi dhiifama naa godhaa garuu sirba sadarkaa isaa eeggate yeroo ammaa kanatti aartiin Oromoo kan dorgomaa jiru sadarkaa biyyattii qofa osoo hin taane akka Afrikaatti kan inni dorgomaa jiru. Warreen akkasii kun immoo akkanatti fakkaatutti aartii Oromoo fo'aatti dhiyaatanii duubatti harkisaa jiru. Wanta dorgomaa ta'e qabatanii dhufanii sagaleen viidiyoo kwaalitiin sanayyuu qotee abbaa isaanii gurgursiisanii waan gaarii immoo qabatanii dhufanii isayyuu immoo uummata keenya immoo komatu daawwataan hin jirudhani. Jaalala dhugaa onneen nama jaallatu jaalala. By the way, fully video isaa yookaan viidiyoo guutuudha kana baay'ee nama kofalchiisaa boonii YouTube irratti argattu. Jechuun obboleessa koo kan harkaayi abbaan qabeenyaa chiikii isaa fudhateera bakka. Jaalala dhugaa onneen nama jaallatu jaalala sobaa qarshiin nama jaallatu dhugaa keeti. Baraneetu maali barrikee nama raati barjaalallikee dhufaata jira gara mana kee. Nama ajaa'ibaa sirboota akkasii kana dhugaa osuma hojjechuu baataniyyuu irra filatamaadha jedheen yaadaani. Maaliifii tokko maallaqa ofiitti of jalaa qisaasisaa jiru qotee abbaa isaanii gurgursiisanii lafa qaban gurguranii viidiyoo kana waraabanii gaafa YouTube irratti daawwataan hin jiru tokkoffaa lammaffaa immoo aartiidhaan aartii Oromoo duubatti harkisa wanta kanaa kun dorgomaa hin ta'u muuziqaawwan dorgomaa ta'u hojjechuudha malee wantoota akkasii kana osoo dhiisanii tolaana. Qaxxanii dhaqi mana isaanii taaksii dhabdee bira taaksii si ilaannu. Egaan kabajamoo fi daawwattoota jirraan entertainment